درسي كينيا درسي رياض الصالحين باب زيارة أهل الخير باب جدو كينيا جراجة جرا باب شنتمي أفرتمي شنفا حديثة إبا سديف جاتمي سدفا رجيني جراجة. وأنا بموسى الأشعري أبا موسى الأشعري ريرانسي وديسا رضي الله عنه ولن جبنا سرا فقس صبا دلقا سرا جلتوتيه أن النبي اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله جنان إرجمان الله قال نجدوبه إنما مثل الجليس يا بوكم من تسفتي سنة مغاري برتاه إنما مثل الجليس الصالح أكم من سفتي إساتاو نمغاري برا مثل فكين الجليس إساتاو الصالح نمغاري برا إساتاو فكين نمغاري برا تاو فكين نمغاري برا تاو غاري وجليس السوء أمس فكين نما أجابر تاو فكين نما أجابر تاو جيجو نمني أجاب غاري كبا فكين جرى جرى سنة برا تاو كحامل المسكي أكا باتا شيتوتي كحامل أكا سباتوتي المسك شيتو وانا أكا شيتو باتوتي في ونافخ الكيري أكا إسا أفوفوتي بوفا ونافخي إسا أفوفاتي الكيري بوفا أكا إسا بوفا بوفوتي أكاسي fakkiin nama ajaa'ibaa taa'u fakkiin nama gaarii bira taa'u akka nama shiittoo baatuuti. Namni shiittoo baatu ni urgaawa jechuudha. Namni immoo isa ajaa'ibaa taa'u wanaafi khilkiirii akka nama buufaa buufuuti jechuudha. Akka nama buufaa afuufuuti jechuudha. Buufaa jechuun yeroo sibiilli tumamu buufaa wayita afuufama. Waan walitti qabanii buufaa wayita afuufama jechuudha. Fahaamilul miski inni jechuudha shiittoo baatu. إما أن يخذيك جاري إما أن يهديك يو خاسيف كنا جتشو لنشيد تباتسون إما يوكا يحديك سيف كنا جتشو وإما يوكا مو أن تبتاع منه إسر رابطت شيتو كان سر رابطت namni shiittoo baatu yookaan shiittoo san sii dibee siif kenna si urgeesse yookaan immoo irraa bitatta shiittoo san wa immaa yookaan immoo yoo bitachuu dhabdes yoo shiittocha sii kennuu dhabes anta jida minhu isarraa ni argita riixan xayyibatan foolii gaarii sirraa agarta foolii bareedduu wayii namni shiittoo baatu yookaan shiittoo sii dibee sii urgeesse siif kennee yookaan immoo irraa bitatta yoo immoo sii kennuuf sii bitachuu dhabdee irraa foolii urgaawee dhageessa jechuudha. Wanaafiqul kiirii inni immoo afuufu buufaa inni buufaa afuufu immoo yoo dhattee bira teessee immaa ayyuu xuriqaa takkaahuu ni guba siyaaba ka uffata kee guba yoo nama buufaa buufu bira dhattee teessee qaanqeen gaafachiittuuf jettee dhuftee uffata kee gubdi. Wa immaa an tajida minhu riixan mumtina yookaan immoo ni agarta isarraa وإما يوكان تجد أتي أرجود منه سرّا ريحا ممتنة فولي أجاوا ويقرت نمني بوفا فولي إنساني أجاوا مالي في غيارة بوفا أولا وانتي ونني بتيم بوفو سنغوغا وانتي فو فني سالك كسم يوكان إكتون ترى وانتي فو جتشو بوفا وانتي فو إسرّا وانا كسيد أجيسا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقون على البخاري مسلم يحذيك جتشون يعطيك سيف كنا جتشون gabaabuu mattadiisa kanarraa wanni nuti hubannu maali jennaan gaayaa akka jechuudha jara nama khayrii wajjin taa'uu waan khayrii sii kennu yoo nama beekumsa qabu wajjin teessee yoo ulamaa wajjin teessee yoo nama qur'aana sitti wajjin teessee yoo nama qur'aana si qaraayesu yoo nama qur'aana si barsiisu wajjin teessee akkuma isaa taata yooniif immoo gooddanyaa baddee namnatti bira teessu kun nama jechuudha ajaa ta'e ajumaadhuma isaa sitti dabarfata jechuudha gaari baaba warra khayrii wajjin taa'uu jirra waan ta'eef hadiisa kana fidate jechuudha. جارده وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما الله الراجج قال إرجما ربي نجي جاري تنقحو نفود أمتي يوكاو نئرم تجتو نفود أمتي المرأة دبرتين نفود أمتي لأربعين وأفري فود أمتي دبرتي أسليتي وأفري فود أمتي دبرتي أسليتي وأفر لالتي فوتاتي وأفر لالتي فوتا
namni yeroo dubartii wayyaa saachuu dhaqu wama arfan kana laalee fuudha jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Tokko maal limaalihaa qabeenyaa isii laalee fuudha. Akka waa qabdii isiin eega qabaatte nan fuudha gaa. Mana qabdii makiinaa qabdii laata jedha. Wali hasabihaa hasaba isiitiif fuudha jechuudha gosa isiitiif. Gosti isii kam? Gosti isii bareedduudha. Gosa akkamiiti jedhee gosa isii laalee fuudha. Wali jamaalihaa bareedina isiitiif fuudha jechuudha. Akkam laata isiin fuula ni qabdi qaamni isii ni bareeda akkam zaatni isii kun maal fakkaata jedhee fuudha. Wali diinihaa diinii isii laalee fuudha ammas. Agartee kana arfani jechuudha. Qabeenyaa tokko hasaba zarii lama bareedumni sadii diinii isii afur kana arfan laalee fuudha namni xabi'aa isaa keessatti. Fadfar bidaati diin ati immoo akka gootu nuun jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Fadfar barbaadi ati gaarii yookaan fuudhi maraxadhu bizaati diin saahiba diinii maraxadhu. Fadfar maraxadhu bizaati diin saahiba diinii maraxadhu. Ati immoo qabeenyaadhaa ittiin fuudhiin bareeduminaa ittiin fuudhiin zariidhaa ittiin fuudhiiniiti isii diinii qabdu maraxadhu. Taribat yadaaka yoo immoo didde jechuudha haa maxxantu harki kan kee biyyeetti haa maxxantu jechuudha. Biyyeetti maxxante yookaan immoo yoo immoo kana hundaa diddee kan biraa fuute yookaan qabeenyaa si ilaalte yookaan hasaba si ilaalte yookaan bareedumina si ilaalte fuute bareeduminni in deema. Zarummaan illee waan si fayyadu qabeenyaan illee waan si fayyadu ni deema. Yoo immoo kana diddee kan biraa fuute taribat yadaaka harki kee maxxante biyyeetti jedhe. Akkas jechuun biyyeetti haa maxxantu harki kee jechuudha. Dana baarsa jedhan keessatti muttafaqun alayhi Bukhaarii Muslimi. Hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti fudhannu maali jennaan nama gaarii barbaadu ati nama khayrii barbaadu irraa fudhanna jechuudha. Wamaanaahu maanaan isaa annan naasaa namoonni yaqsiduuna ni fedhan namoonni ilmi namaa ni fedha. Fil aadati aadaa isaa keessatti ni fedha. Minal mar'ati dhalaarraa ni fedha dubartiirraa. Haazihil khisaala qoodattii kana fedha dubartiirraa. Al-arba qoodatti arfan kana fedha haalli ilma namaa qabeenyaallee siin qabaachuu bareeduminallee qabaachuu zariinsillee bareeddu ta'u diinillee bareeddu ta'u fedha qaayidaan ilma namaa. Fa'aaharis ati immoo barbaadi bololi anta ati bololi jechuudha. Anta ati alaa zaati diini saahibtittii diinii ta'uudhaa bololi ati dura saahiba diinii ta'i. Yoo saahiba diinii taate nama saahiba diinii fuuta. Dubartii yoo saahiba diinii taate nama saahiba diiniitti eerumti. Kan ta'eefu ati saahiba diinii ta'i dura jedha. Gaarii wadfar bihaa malla gaarii barbaadi jechuudha. Isiidhaaf jechuudha barbaadisii wa'aaharis bololi alaa sohbatihaa isiitti shariikuu irratti bololi jechuudha. Isiitti shariikuu irratti bololii nama diinii qabdu shariikomtee nama diinii qabdu fuuchuu irratti bololii gaariidha akkasii jechuudha. Waan Ibni Abbaasiin عبد الله المعباس رضي الله عنهما الله جبنا سلم عن رافقه قال نجد قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمان الله نجد لجبريل ما يمنعك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل رجمان ربي نجد جبريل نجد ما يمنعك ما معلومة سيد أرجع جبريل توني تري جدًا وحي في دورة تري gaarii ziyaaraa raalleen ture jedhan achumaan ergamaan rabbii gaafuma ni dhufu maa yamna'uka maaltu si dhoowwe yaa jibriiloo anta duuranaa ati nu zayyarurraa maaltu si turse akthara mimmaa tadurunaa irra hedduu waan turte irra hedduu waan nutti dhuftuurraa irra hedduu waan nu zayyartuurraa ila akthara mimmaa tadurunaa irra hedduu waan nu zayyartuurraa mahabbadde akkas jechuun isa duraan dhuftee nu zayyarturraa maaf hafte ammaa in turte nu ziyaaraa fanazalat ni buute wamaa natanazzalu nuti waan buunu jennaan nuti waan buunu jechuun bu'ee gaa quraan nuti waan buunu bar illaa bi'amri rabbik amri rabbii keetiitiin malee waan buunu bar lahuu rabbiif tahaadha maa bayna aydiinaa wanni dura keenyatti jiru وما خلفنا والنبودة كين يتجروا لربي افتاد وما بين ذلك والنجدو سنة تتايلي والنسمي جدو جتشي تتايلي ربي افتاد والربي نيمين ملنبون وجج ربي تنبون جتشنا چمان بوئي رواه البخاري تديسا كان وديس حديثا كان الرالي والنتوب النقباب ماتي أكا ور خيري زيارة من جبريل اللي أكر قما ربي زيارات تري الراهو بنجتشو باب الزيارة جروان تيهو ونبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ergamaan Allah ni jedhe laa tusaahib saahiban godhatin in saahibin illaa mu'minatti malee saahiban godhatin nama mu'minaa malee jaallatin nama mu'minaa malee saahibin walaa yaakul xa'aamaka in nyaatin nyaata kan kee illaa taqiyyuun nama rabbiin sodaatu malee nyaata keellee nyaatin nyaata wayii hojjattee yookaan jechuudha waan tokko gootee nyaata keessa namni biraan nyaatin mu'mina malee nama rabbiin sodaatu malee. رواه أبو داود الترمذي بإسناد لا بأس به سند ومان جدو جدنون بإسناد سند لا بأس به ومان جدو جدنو يوخاو موانتو كمتون تنجرو همتون قبو سند جدمون وديسي جرا أبي داودي غاري أديسا كندا لغا وامواتي مالي جنان نمني غارين صاحب غاري تهو قبا نمني غارين اللي سرا فيدما تهو قبا جيجو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إرغمان الله أيا قال نجد الرجل قربان على دين خليله ديني جال اللي سارتي تهاد قربان ديني جال اللي سارتي تهاد أكا سايمني ساتي تاجة چولا نمني فلينظر حلال أحدكم تقوم كيسن من يخالل نما جال اللو قلتو حلال درا إتو نمن جالتين نمن جالتو ديمكن إينيو مؤمن مو منافق مو فاسق أجتو حلال maalii fi diiniin obboleessa isaa dhaala waan ta'eefu gooddanyaan duuka deemaa gaafa dhaqe gaari isaanarree hojjilooluu akka irree nama dhiita akkuma ji'ansan gooddanyaan naman dadhabuga rawaahu Abu Daawud at-Tirmidhi bi isnaadin sahih وقال الترمذي نجد حديث حسن حديثني كن حسني صحيحة bareedduudha jedha gaabaa abni kun illee maal jennaan gooddanyummaan illee akka jechuudha maraxxee gooddanyaallee godhattu irraa hubanna jechuudha waan Nabii Muusaa al-Ash'arii radiyallahu anhu anna nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan Allah qaala ni jedhe almar'u dhiirtichi yookaan ilmi namaadha ma'a man ahabba nama jaallatu wajjin ta'a ilmi namaa guyyaa qiyaamaa nama jaallatu wajjin ta'a yoo faasiqa jaallate faasiqichuma wajjin ta'a yoo munaafiqa jaallate munaafiqa wajjin ta'a yoo muumina jaallate muumina wajjin ta'a yoo ulamaa jaallate ulamaadhuma wajjin ta'a namni nama jaallatu wajjin ta'a guyyaa qiyaamaa gaarii muttafaqun alayhi Bukhari Muslim jechuudha wafii riwaayati tokko keessatti qaala ni jedhe qiila linnabii sallallahu alaihi wasallam Abaa Muusaa jedhaga qaala Abaa Muusaa qiila ni jedhame ergamaa rabbiitiin arrajulu gurbaan yuhibbu ni jaallata alqawma warma jaallata ummata wayii jaallata gurbaan ولم يلحق بهم إسانيت موهن أكمني نمني جالتا إسانيت أكمني نمنا كنا كنا أكم تاجري غافة مرغم ربي فكين يامنو تما صحاباني جالنا أكمني كنا كين يا كنا أفغافة مججود قال نجد إرغمان المرء مع من أحبه نمني نما جالتو وجن تهادا جنان نمني نما جالتو وجنين خا جنان نمني نما جالتو وجن تهادا قويا قياما ياي أبو جالته وجين كاتب قلا جالته جتشون غاري علماء جالته سلماء والجنين وصحابة جالته صحابة والجنين جتشون وأنا أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أنس وديف من ربي نسر جالته ربي جبنا سر فجيسو أن أعرابين توكو باديان توكو قال نجري لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تين نجري باديا ويفي قادو في إرجما ربي تين نجري متى الساعة يومي قياما يا إرجما ربي قياما يومي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجري ما أعددت مي مالو مقف قبيفت ما أعددت لها مي مالو مقبيفت قيامتي سناف مي مال كرفيفت قياما مام نغافت تجرين إرجمان مي مالو مكرفيفت مي مالو مقبيفت قياما داف قال نجري قربان حب الله ورسوله جالل ربي تيفي ورسوله جالل إرجما سان قبّي فدي جالل ربي تيفي جالل إرجما سان قبّي فدي جري قربان غاريدا قال نجري غارجمان أنت مع من أحببت أتينا ما جالت وجنت هذا غاغويا يا ماسن أتي إيجاي ربي جالت غرجما جالت جرما وجنت هذا متفق عليه بخاري مسلم وهذا لفظ مسلم كل لفظ مسلمي وفي رواية لهما رواية سلماني تين كيست مو غير ما أعددت لها وان قبّي فنيسي دابجي
waan qopheeffanne isiidhaaf maa a'adattu ani waan qopheeffanne lahaa isiidhaaf waan qopheeffanne min kathiirin heddummaataarraa waan qopheeffanne hedduurraa sawmin sooma hedduurraan qopheeffanne anisii sooma hedduurraan qopheeffanne qiyaamaadhaaf walaa salaatin salaata hedduurraallee qopheeffanne walaa sadaqatin sadaqaarraallee wannan qopheeffadhe hin jiru walaakinni akkana jennu malee ani uhibbu nan jaalladha uhibbu allaha wa rasuulahu nan jaalladha an rabbiif ergamaa isaan jaalladha jedhe gurbichi gaafa kan ergamaan egaa almar'u maa man ahabba yawmal qiyaamah jedhe jechuudha. Baabni adiibni kun illee nuti irraa argannu maali jennaan nama jaallattu yoo gaggaarii jaallatte akka wajjin kaatu irraa hubanna jechuudha. Gaarii waan Abii Hurayraa waan Ibni Mas'uud radiyallahu anhu qaala jaa'a rajulun ni dhufe gurbaan tokko ilaa rasuulillaahi allahumma salli alaa muhammad wasallim gara ergama Allah ni dhufe. فقال نجدوبا يا رسول الله يا إرجم الله كيف تقول مي معلومة جت جنان مي أكم جتا مي حالما كم جت جنان مي أكم جتا في رجل واي قربا خيزتي مي أكم جتا أحبه خني جالة دوبا قوما ورمتوكو خني جالة ولم يلحق بهم جنان كنسان تندكبين kan isaanitti hin dhaqqabin jennaan orma sanni jaallate malee isaaniin kan hin argin jennaan kan hin argin sana mee akkamuma jetta nama wayini jaallate orma wayi jaallate garuu isaan dhaqqabee nagarree mee isaan kana keessatti maal jetta jennaan faqaala rasuulullah allahumma salli ala muhammad wasallim ergamaan allah ni jee jennaan almar'u yaa boodhiirtichi duuba maaman ahabba nama jaallatu wajjin tahaadha jennaan nama jaallatu wajjin tahaadha jennaan nama jaallatu wajjin tahaadha yaa'ii muttafaqun alayhi bukhari muslimiga waan Abii Hurayraa radiyallahu anhu an nabiyyi allahumma salli ala muhammad wasallim ergamaan allah qaala ni jee annaasu yaaboo namni macaadinun hundeedha jennaan namni hundeedha jennaani ilmi namaa hundeedha jennaani hundeedha yaa'ii kamacaadini dhahabi walfiddati akka hundeewwan meetaatii fi ziqiyaa akka hundeewwan warqiitii birrii jennaan akka hundee warqiif birriidha jennaan akka hundee warqiif birriiti ilmi namaa hundeedha akka hundee meetaaf ziqiyaati jechuudha akka hundee birrii warqiiti khiyaaruhum irra caalaan isaaniitu fil jaahiliyyati jaahiliyyaa keessatti kanii ta'e duuba khiyaaruhum ammoo irra caalaa isaaniiti jennaan fil islaamummaa keessatti izaa faqihuu wagguu diin baratanii caalaa isaaniitu jennaan islaamummaa keessatti tahaadha akkas jechuun caalaa isaanii yeroo jaahilummaa keessa nama caalaa nama jabaatuyyuu yeroo dhufellee islaamummaa keessa seenee islaamummaa barate nama jabaataa jechuudha. Namni achitti illee darree asittis gaafa dhufe darreedha gaafa sallamellee namni hattuun achitti gaafa islaamummaatti seentellee hattuudhuma jechuudha. Wal arwaaxu yaa boruuxiiwwan wal arwaaxu ruuxoowwan jechuudha ruuxiiwwan junuuduun tuuta wa'iiti jedha mujannadatun tuuta walitti qabamtuudha jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ruuhiin kuni tuuta walitti qabamtuu wayiiti jedhan tuuta walitti qabamtuu akkas jechuun tuuta bakka tokkotti walitti qabamte dhenan lubbuun addunyaa kanarra jirtu hundisii dudda aadam keessatti walitti qabamtee turte jechuudha. Famaata guyyaa aalamas darraa jedhamu famaata aarafat wanni isii wal barte wanni achitti wal barte famaata aarafat minhaa jechuudha. Wanni gaafa sana wal barte wanni achitti wal barte i'italafa wal gaarid wal gaxamti wal barti arralle wanni gaafa aalamu zarraa dugda aadam keessatti rabbiin nafsi addunyaa kanarra jirtu bakka tokko kaa'ee rabbii keessan immoo rabbii keessan miti jennaan qaaluu balaa rabbii keenya jedhan gaafa sana namni gaafa sana lubbuun gaafa sana wal agarte famaata aarafat wanni achitti wal barte i'italafa arralle wal barti jechuudha addunyaa kana keessatti wanni gaafa sana wal garte wal barte arralle wal barti jechuudha. Wamaa tanaakara wanni immoo walirraa jechuudha dabee wal dhabe minhaa isiirraa
احتلف ولا بجتشون وني قافسنا مو لنرجين وما تناكرا وني وللرامو دبي جتشون وني وللرابات قافسن وني وللرا دبد لبون قافسنا مو لنرجين منها لبوتيرا احتلف الرلي والأبا جتشون لنرجو أكل جتشون نمني قافسنا ولنرجين الرلي ولنرجو جتشون رواه مسلم تديسة كان وديس ورواه البخاري بخاري حديث كان وديس قوله جتشيسا الأرواح جتشون إلخ أسمت الآمني جدا من رواية عائشة رضي الله عنها رواية عائشة را الله نجيب نسير را فقيسو جد قوله جتشيسا معاذ جتشون أي أصول فقل شريدكم gaarii isa kanaaf wadii isa kanarraa wanni nuti argannu gabaabumatti maali jennaan namni jechuudha akka hundee ta'e hundee ziqiyaa fi meetaa akka ta'e namni caalaan immoo gaafa jechuudha jaahilummaa keessaa gaafa deebi'ee caalaa namaa akka ta'e irraa hubanna jechuudha gaariidha adeemsa dheeraatti dhufne takkarraa ofne dhaabanna haadhiiroo gaariidha وأن أسير بن عمرو ويقال نجد مدوبا ابن جابر المجابر كان نجد مدوبا وهو إني بضم الهمزة ضم همزة تكراني وفتح السين فتح سين تكراني المهملة تقاكا إنكم ندوبا قال نجي كان عمر نتيه عمر بن الخطاب نتيه رضي الله عنه والله جبنا سراف قيسه إذا أتى عليه وقوي سرد فدوبا وقوي سرد في أيام دادون gargaartoowwan jennaan gargaartoowwan jennaan yookiin jechuudha jamaan gargaartuu taate jennaani jayshii islaamaarraa jamaan gargaartuu wayii taate yeroo dhufte izaa taali amdaadu ahlil yamanii warra yaman kani taate duuba gargaartuu warra yamanii gaariidha jamaa wayiiti jedhan jamaa jechuudha dhattee diinil islaamiin gargaaruu deemtu waraana wayiiti gaayisiin sa'aluhum isaan ni gaafata umaroon afiikum weesun isin keessa jira weesoon isin keessa jira jennaan weesil macaamiri jennaan isin keessa jira jedhee gaafata umaroon yeroo waraanni sun itti dhaqanii isin keessa jira weesil macaamiri jedhaan حتى أتى على أويس أما أويس الرت دفت دوبا رضي الله عنه الله جبنا سرافة جيس أويس الره فقال نجي له إسان نجد عمر أنت أويس أتي أويس ابن عامريتي جنان أتي أويس المعامريتي جدين عمرون قال نعم أن أويس جدين قربان غاري قال نجد عمرون دوبا من مراد الراتي أتي قبيلة مراد الرسوم من قرنين إيغانا قرن الرايات أتينا مكنا كناتي غوسا مراد الراتي غوستيل كيلي مرادي ثم من قرنين إيغانا أمو غوسا جتشورا قرن اتباتات جنان قال نجد قربان نعم جدين قال نجد أويس قال عمرون نجد فكان بك برسون ست تعالى لمتي قبداي جدين فبرئت منه لمتي سنرا كان فيت إلا مواضع درهم bakka fakkii jechuudha bakka qarshii tokko malee likkii bakka qarshii tokko malee illaa mawaadi'a dirhamin likkii bakka qarshii tokko malee lamxii taatee kanatti fayyite jira jennaan qaala ni jedhe gurbaan na'am qaamni koo hundi lamxii ta'ee ture amma immoo likkii dirhama tokko irratti haftee jirti jeen qaala ni jedhe umaroon laka waalida siif tahaadha haadhatu jirti mitii siif jedheen قال نجد قربان نعم هذا قبا جدي قال نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نجد عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربين دغاي يقول كان نجد عمر بر تكارغم بيكو تابي ايو برني ارغما ربي تو يو مريتي دوري ميجرا نمكنا كنا هيدي isa sanatti lakkaa jira Umar ergamaan rabbiin dhagaa yaquulu kan inni jedhu yaatii ni dhufa alaykum isinirra weesil macaamirii ni dhufa isinirra maca amdaadi ahlil yaman gargaartowwan yamanii wajjin sinirra dhufa min muraadirraa kan ta'e qabii zariidha summa min qarnin eegana ammoo qarnii jechuudha balbala qarniirraa kan ta'e akkuma namni Oromoo jedhamee Oromoo irraa ammoo balbala maalii jedhamu san kaana bihi isatti ni ta'e barasun lamxiiti isatti ta'e fabari'a minhu lamxii sanarraa ni fayye illaa mawaadi'a dirhamin bakka jechuudha likkii bakka
qarshii tokko malee likkii bakka dirhama tokko malee lahu isaaf tahaadha waalidatun haadhatu isaaf tahaadha huwa bihaa barru birrun inni immoo isiitti gaarii oola haadha isaa sanatti gaarii oola haadha isaatti immoo gaarii oola haadha isaa kaddama law aqsama ala allahi odoo rabbi irratti kakate namtichi uwees jedhamu kun booda koo dhufa odoo rabbi irratti kakate la abarrahu Allah nisa qulqulleessa jedhe itu rabbi irratti kakate yaa rabbi wallahi waan akkana gochuu qabda jedheeni rabbi kakaasaa guutee fi waan sana guutaa fi mu'mina ta'urra fa in istataata yoo dandeesse umaroo ay yastaghfira laka araarama siif kadhachuu yoo dandeesse yoo qaqqabdee araarama kadhachiifatte yoo moo ay yastaghfira laka araarama siif kadhachuu barbaadde kadhachiifadhu araarama naa kadhu jedhin gaafatti dhufte du'aan isaa qeebalamaadha fastaghfir li araarama naa kadhu duuba jennaani araarama naa kadhu yaa'ee gaariidha asitti dhaamna inshaallah hadiinni kun ni dheerata قاري وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.